Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ya, Hasyam harka fone kabajamtoota fi yaadatamtoota hordoftoota YouTube channel kooti. Baga rabbiin guyyaa irratti isin gaatee isin jechuu barbaada. Maashaallah, alhamdulillah rabbil alamin galata rabbi keenya. Arra sagantaa bareeddoo tokko tokkaan qabadhee dhufee sagantaan teenya irrattis barumsa waa'ee maaliiti? Haala sarafa biyya keessaa fi biyya alaati. Namoonni baay'een sarafni meeqarra jira abaloo bar sarafa hin taane na ergee sarafa akkana na godhe sharafa akkana na godhe sharafa akkana na godhe maal jettanii waa'ee sharafa tanarraa komii kaasaa turtan isin beeyin warri Duubaay jirtu Kuwait jirtan Imaaraa jirtan Soodii jirtan namni biyya adda addaa jiru waa'ee sharafa tanarratti waliigaltee dhabdaniiti rakkachaa turtan jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin arraa sarafni meeqarra jira jennee nama gaafachuun hafte namu makkuma teessan mana keessan teessanii jawwaala keessan naqattanii sharafa waan inni illee jiru guyyaa inni waan irra jiru laallattanii akkasitti hanqana naa erga jechuun ni dandeessan jechuudha abbicheessin ergusaniin. Kunoo arraan tana aappiin ajaa'ibaa dhufee jira. Aappiin waan afaan Oromootiin dhufee jira. Afaan Oromootiin laallatta aappii nama Itoophiyaa dalagee aappicha googilii walitti ilaala googil keessa seentee qofti gabbuufachuudha. Akkasitti ganaa booda sharafni meeqarra jira jettee nama gaafachuu ol bilbiltee nama gaafachuun hin jiru hafee jira. Arraan tana barumsa kanarratti qabadhee dhufee barumsa keenya arraa waa'ee sarafa qofa osoo hin ta'in aappichi faayidaa baay'ee takka qaba. Aappicha yoo gadi buufatte waan adda addaa waan baay'ee bareedaa ta'e hedduurraa barachuu dandeessa. Gatii meeshaalee adda addaa bittaa meeshaalee adda addaa irraa barachuu dandeessa. Meeshaalee adda addaa akkaataa itti biyyatti as teessee biyya bitattee biyyatti galfattu kaargoon godhaa fi maalee ofirraa dhiiftee kan asii qabdu gurgurattee karaa gabaabatti biyya keessaa bitattee googila irra bitattee biyyatti alaa tolu buufattaa jechuudha. Aappichi akkasii santu jira. Aappii san gadi buufannee itti fayyadamna. Mee arraan tana barumsa san irratti qabadhee dhufa yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaadha. Yoo isinitti tole sheer godhaadha. Yoo isinitti tole laayik godhaadha. Amma kallattumaan karaa barumsaatti isin dabarsa kunuuti barnoonni. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootee akkam nagaa fayyaa Hasyam harka fuunee baga nagaan jiraattan baga nagaan dhuftan gara YouTube chaanaalii kootee warreen miseensa YouTube chaanaalii kootiin ta'innis subscribe godhuudhaan miseensa YouTube chaanaalii kootii ta'uudhaan isin jechuu barbaade warreen miseensa taatanis like godhuudhaan viidiyoo kan akka nama hunda bira godhaadhaan isin jechuu barbaada. Arraan tana akkumaan jalqaba irratti dubbadhee mata duree barnoota bareedaa akka gaarii bareedaa tokko qabadhee isin dhufee jira. Yoo tartiibaan barumsa kiyya kana hordoftan waan gaarii takka waan bareedduu takka irraa hubachuu dandeessanii faayidaa adda addaa faayidaalee hedduu waan hamman hin jaamne irraa argachuu dandeessanii maashaallah barumsi irraa waan nama gammachiisaati waan guddoo nama gammachiisaati. Ganaa booda waa'ee sarafaa irrattis waa'ee appilikeeshinaa waan adda addaa gatii bittaa waan fedhe irratti wanni kun waan nama gaafachiisaati miti waan adda addaa irraa argachuu dandeessanii. Namoonni biyya adda addaa jirtan ka Ameerikaa jirtan ka Duubaay jirtan ka Kuwait jirtan ka Imaaraat jirtan ka bakka adda addaa teessan lakkoofsa imbaasii Itoophiyaa yeroo barbaadanitti akka barbaadanitti jawwaaluma keessa argachuu dandeessanii barnoota kana karraa kana sirriitti na hordofan isin jechuu barbaade. Amma osoo isinitti hin dheeressin kallattumaan karaa barnootatti isin deebisa. Barnootichi aappii jira aappii gabboofata aappichi maal jaa pilastoorii keessa argatta. Pilastoorii irratti akka gaa barreessita Big Ball kuno naa dhufee jira kanaan duraan barreessee jira. Aappichi kana fakkaata Big Ball jaa aappichi isa kana Big Ball jaa kana fakkaata bifti isaallee kana awwaan hin banadhee jiruuf oppin godheetumaan seenaa isin hoggaa itti fayyadamtan gabbuufattanii ana ammaan tana oppin godheetumaan seenaa akka naa banama obsaadha. Aappichi kun baay'ee ariifachiisaadha baay'ee bareeda marraa bareedaadha. Kunoo akka nama dhufa afaan Oromootti afaan Ingiliffaatti afaan Amaariffaatti afaan gosa feetee dhufa. Aappichi akkanatti barbaaddatta waan feete asirraa bitachuu dandeessa. Lakkoofsa bilbila asirra jiru irratti bilbiltee waan feete argachuu dandeessa. Waan feete bitachuu barbaadde koompitara bitachuu barbaadnaan lakkoofsa bilbila asirra jira lakkoofsa Itoophiyaatti asii bilbiltee bakka feete teessee bilbiltee nama keessanii nuu geessaa jechuu ni dandeessa. Akka feetetti bitachuu dandeessa. Kanaafuu arraan tana karaa barnoomsa keenyaatti waan kana hunda isarraa hubatta. Sharafallee mana kee keessa teessee bakka feete teessee gatii sharafni irra jiru sanillee argachuu dandeessa.
akkasumatti kun waan fete kun makiinaa gatii feetetti asirraa argachuu dandeessa jedha waan fete argachuu dandeessa huccuu kophee minaamin waan fete argachuu dandeessa meeshaa akkanaa kanallee argachuu dandeessa jechuudha osoo ati biyya teenyatti hin galleef dura argachuu dandeessa meeshaa hunda kanaafuu har'a barnoonni keenya kana fakkaataa ganaadha dhaabbichi kun faayidaa baay'ee takka qaba waan hedduu nama fayyadaati gatii sarafaa asirratti argatta sarafa USA doolarii tokko riyaala meeqa jira doolarii tokko riyaala 43 fi saantima 44 Itoophiyaa irra jira maallaqni suudiyoo meeqa irra jira jechuu barbaadde biyya kaawuntirii biyya filachuudhaaf as tuqxa biyya kana barbaadda suudii riyaal bakka jettu irra dheeta suudii riyaal wayne Saudi Real maalish dhiifama Saudi Real tayyattu kun hootana asirratti akka goota asirratti see dhufee jira Real takka Saudi maallaqa Itoophiyaatti qarshii 10.58 Real kumni takka meeqa ta'a asumarra laalachuu dandeessaa jechuudha Real dhibbi takka maallaqa Itoophiyaatti qarshii 10 fi qarshii 158 ta'a jechuudha akkanatti itti fayyadamtaa jechuudha gatii sharafaatis kana qofa miti waan biraatis ni qabaabichi yoo tartiibaan hordoftan waan kanarraa hedduu fayyadamuu dandeessanii sarafallee akkasitti yeroo barbaadetti sarafa akkasitti laalachuu dandeessa bilaak kajoo kana bilaak maarketii kana jala keessatti deemta bilaak maarketii kanaas waan hedduu irraa fayyadamta asirratti hoggaa akka goote akkatti barbaade siibana erga akka siibane booda waan feete asirraa argachuu dandeessa kunoola laalladha waan feete asirraa argachuu dandeessa gatii sharafaa waan feete doolaara akka feetetti doolaara USA ka Ameerikaa ka Jarman ka bakka feete argachuu dandeessa karaa biraatiinis kan biyyoota arabaa gatii sarafa adda addaa akkasitti afaan oromootiin jira appilikeeshinoota filatamoota gabbuufachuu barbaaddus appilikeeshinoota adda addaa waan feete asirraa gabbuufachuu dandeessa waan hedduu qaba ammaan kallattii waan isin garsiisuu barbaade maallaqa sadeen tana tuuxanii akkanatti isinii banama Amaarik muuziq jaa best Itoophiyaa muuziq jaa Itoophiyaa imbaasii jaa Itoophiyaa imbaasii bilbila Itoophiyaa imbaasii Itoophiyaa daruuriin kana nama barbaachisu kana irratti hoggaa okkee gootan ka biyya feetanii asirratti argachuu dandeessanii jechuudha kunoo kaawuntirii jaa Yuunaayitid Arabik Imireet jaa Dubaay jaa Poonoo nambar jaa Riyaad jaa Joordaan Oomaan Bahareen Ijipt warra Ijiptiitis kun akkanatti argachuu dandeessanii jechuudha kanuma biyya feete warra Yamanis Turkiinis akka feetanitti argachuu dandeessanii jechuudha warra Itoophiyaa keessa jirtan warra biyya adda addaa keessa jirtan hoggaa rakkattan lakkoofsa hin baate Itoophiyaa jawwaaluma keessan irra teessanii argachuu dandeessanii jechuudha warra feetaniin waan feetaniin appilikeeshinii adda addaa waan adda addaa irraa argachuu dandeessanii jechuudha mi'a amma duubatti deebiitan isin garsiisa kun lakkoofsa safaaraatti inni biraatis appilikeeshina story appilikeeshin jaa appilikeeshina adda addaa karra yuutuubii dalaguuf karoora qabdan appilikeeshin hedduu jira asirratti kun appilikeeshin kunis biig boolii jaa isuma kana mataa isaatti kan Itoophiyaa online Itoophiyaa maarket jaa isa kana viidiyoos jaa viidiyoo filter akka jaabaatti viidiyoo bareechuuf viidiyoo qulqullina qabu waraabuuf si barbaachisa kunis isa kanaas gabbuufachuu dandeessa leensi adda addaatti fayyadamta galarii jaa kunis suuraa adda addaatii fi viidiyoo adda addaa jala dho'ifachuuf si barbaachisa yuutuubii istuudiyoo waan adda addaa yuutuubii jalatti warri yuutuubii dalaydanii beektanii yuutuubii istuudiyoo faayidaa keetti akkasitti of jalaallee argachuu dandeessanii profeeshinaala akka ta'e waan adda addaa appilikeeshinii adda addaa irraa argachuu dandeessanii obboleeyyiin kiyya barumsa biyya irraa teessuma irratti hin dhaaba viidiyoon tiyyatuu yoo isinitti tole laayik godhaadha yuutuubii kiyyallee sabiskiraayib godhaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii akkam nagaa fayyaa hashama harka fuunee baga nagaan jiraattan baga nagaan dhuftan gara YouTube chaanaalii kootii warreen miseensa YouTube chaanaalii kootiin ta'anii subscribe godhuudhaan miseensa YouTube chaanaalii kootii ta'uudhaan isin jechuu barbaade
warreen miseensa taatanis laayik godhuudhaan viidiyoo kan akka nama hunda bira godhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Arraan tanaa akkumaan jalqaba irratti dubbadhee mata duree barnoota bareedaa akka gaarii bareedaa tokko qabadhee isinii dhufee jira. Yoo tartiibaan barumsa kiyya kana hordoftan waan gaarii takka waan bareedduu takka irraa hubachuu dandeessanii faayidaa adda addaa faayidaalee hedduu waan hamma hin jedhamne irraa argachuu dandeessanii. Maashaallah barumsi irraa waan nama gammachiisaati waan guddoo nama gammachiisaati. Ganaa booda waa'ee sarafaa irrattis waa'ee appilikeeshinaa waan adda addaa gatii bittaa waan fedhe irratti wanni kun waan nama gaafachiisaati miti waan adda addaa irraa argachuu dandeessanii. Namoonni biyya adda addaa jirtan ka Ameerikaa jirtan ka Duubaay jirtan ka Kuweet jirtan ka Imaaraat jirtan ka bakka adda addaa teessan lakkoofsa imbaasii Itoophiyaa yeroo barbaadanitti akka barbaadanitti waanuma keessan keessa argachuu dandeessanii barnoota kana irraa kana sirriitti na hordofaa isin jechuu barbaade. Amma osoon isinitti hin dheeressin kallattumaan karaa barnootaatti isin deebisa. Barnootichi aappii jira aappii gabboofata aappichi maal jedhaa pilastoorii keessa argatta. Pilastoorii irratti akka gaafa barreessita biig bool kuno naa dhufee jira kanaan duraan barreessee jira. Aappichi kana fakkaata biig bool jaa aappichi isa kana biig bool jaa kana fakkaata bifti isaallee kana awwaan hin banadhee jiruuf oppin godheetumaan seenaa isin hoggaa itti fayyadamtan gabboofattanii ana ammaan tana oppin godheetumaan seenaa akka naa banama obsaadha. Aappichi kun baay'ee ariifachiisaadha baay'ee bareeda marraa bareedaadha. Kun akka nama dhufa afaan Oromootti afaan Ingiliffaatti afaan Amaariffaatti afaan gosa feetee dhufa. Aappichi akkanatti barbaaddatta waan feete asirraa bitachuu dandeessa. Lakkoofsa bilbila asirra jiru irratti bilbiltee waan feete argachuu dandeessa. Waan feete yoo bitachuu barbaadde koompitara bitachuu barbaadnaan lakkoofsa bilbila asirra jira lakkoofsa Itoophiyaatti asii bilbiltee bakka feete teessee bilbiltee nama keessaniin nuu geessaa jechuu ni dandeessa akka feetetti bitachuu dandeessa. Kanaafuu har'aan tana karaa barnoomsa keenyaatti waan kana hunda isarraa hubatta. Sharafallee mana kee keessa teessee bakka feete teessee gatii sharafni irra jiru sanillee argachuu dandeessa. Akkanumatti kun waan feete kun makiinaa gatii feetetti asirraa argachuu dandeessa waan feete argachuu dandeessa huccuu kophee minaamin waan feete argachuu dandeessa meeshaa akkana kanallee argachuu dandeessa jechuudha. Osoo ati biyya teenyatti hin galleef dura galchuu dandeessa meeshaa hunda. Kanaafuu har'a barnoonni keenya kana fakkaataa ganaadha. Aappichi kun faayidaa baay'ee takka qaba. Waan hedduu nama fayyadaati. Gatii sarafaa asirratti argatta. Sarafa USA doolaarri tokko riyaala meeqa jira? Doolaarri tokko riyaala 43 fi saantima 44 Itoophiyaa irra jira. Maallaqni Suudiyoo meeqa irra jira jechuu barbaadde biyya kaawuntirii biyya filachuudhaaf as tuqxa. Biyya kana barbaadda Suudii riyaal bakka jettu irra dheetaa. Suudii riyaal wayne Saudi Real maalish dhiifama Saudi Real tayyattu kun tana asirratti akka goota asirratti see dhufee jira. Reaalli takka Saudi maallaqa Itoophiyaatti qarshii 10.58 ta'a. Reaalli kumni takka meeqa ta'a asuma irra laalachuu dandeessaa jechuudha. Reaalli dhibbi takka maallaqa Itoophiyaatti qarshii 10,000 ta'a jechuudha. Akkanatti itti fayyadamtaa jechuudha gatii sharafaatis. Kana qofaa miti waan biraatis ni qaba aappichi. Yoo tartiibaan hordoftan waan kanarraa hedduu fayyadamuu dandeessanii sarafallee akkasitti yeroo barbaaddetti sarafa akkasii laalachuu dandeessa. Bilaak kayyoo kana bilaak maarketii kana jala keessa deemtee bilaak maarketii kanaas waan hedduu irraa fayyadamta. Asirratti hoggaa akka goote akkatti barbaadee sii bana. Erga akka sii bane booda waan feete asirraa argachuu dandeessa. Kun oola laalladha. Waan feete asirraa argachuu dandeessa. Gatii sharafaa waan feete doolaara akka feetetti doolaara USA ka Ameerikaa ka Jarman ka bakka feete argachuu dandeessa. Karaa biraatiinis kan biyyoota Arabaa gatii sarafa adda addaa akkasitti afaan Oromootiin jira appilikeeshinoota filatamoota gabbuufachuu barbaaddus appilikeeshinoota adda addaa waan feete asirraa gabbuufachuu dandeessa. Waan hedduu qaba. Amma an kallattii waan isin garsiisuu barbaade maallaqanta safaaraadha. Safaaraadhaan isin garsiisuu barbaade. No. Bilaak maarketiidha kuni.
dhiifama. Dhiifama safaaraan isin garsiisuu barbaada. Asirra lakkoofsa safaaraa biyya feetanii argachuus ni dandeessanii. Dhuftanii as tuuxxanii obboleeyyan kee dhiifama. Tuqaa sadeen tana tuuxxanii akkanatti isinii banama. Amaarik muuziq jaa ቤስት ኢትዮጵያ ሙዚቅ ጃ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ጃ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ቢልቢል ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኢትዮጵያ daruuriin kana kanama barbaachisu kana irratti waggaa tokko gootan ka biyya feetanii asirratti argachuu dandeessanii jechuudha. Kunoo kaawuntirii jaa yuunaayitid arabik imireet jaa dubaay jaa poonoo nambar jaa riyaad jaa jibraan jaa kunoo muskit at jaa biyyuma feete joordaan oomaan Bahrain, Egypt, warra Egyptiitis kun akkanatti argachuu dandeessanii jechuudha. Kanuma biyya feete warra Yamanis, Turkiinis akka feetanitti argachuu dandeessanii jechuudha. Warri Itoophiyaa keessa jirtan, warri biyya adda addaa keessa jirtan hoggaa rakkattan lakkoofsa embaasii Itoophiyaa jawwaaluma keessan irra teessanii argachuu dandeessanii jechuudha. Warra feetaniin waan feetaniin appilikeeshinii adda addaa waan adda addaa irraa argachuu dandeessanii jechuudha. Mi'a amma duubatti deebiin isin agarsiisa. Kun lakkoofsa safaaraati inni biraatis appilikeeshina stoori appilikeeshin jaa appilikeeshina adda addaa karra yuutuubii dalaguuf karoora qabdan appilikeeshinta hedduu jira asirratti kun appilikeeshin kunis biig boolii jaa isuma kana mataa isaati kan Itoophiyaa onlaayin Itoophiyaa maarket jaa isa kana viidiyoos jaa viidiyoo filtar akka jaabaatti viidiyoo bareechuuf viidiyoo qulqullina qabu waraabuuf si barbaachisa kunis isa kanaas gabbuufachuu dandeessa. Leensi adda addaatti fayyadamta. Galarii jaa kunis suuraa adda addaatii fi viidiyoo adda addaa jala dho'ifachuuf si barbaachisa. Yuutuubii istiidiyoo waan adda addaa yuutuubii jalatti warri yuutuubii dalaitanii beektanii yuutuubii istiidiyoo faayidaa isheetti akkasitti jalallee argachuu dandeessanii pirofeeshinaala akka ta'e waan adda addaa appilikeeshinii adda addaa irraa argachuu dandeessanii obboleeyyan kee barumsa irraa teessuma irratti hin dhaaba. Viidiyoon yuutuubii isinitti tole laayik godhaadha. YouTube kiyyallee subscribe godhaadha. Hanga barnoota biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.